Obboleessi isin viidiyoo irratti agartan kun biyya isin beeynetti hospitaala Awwaayyaalamuun dhabee bahee fincaan tuubboon fincaanaa jira. Obboleessi viidiyoo gubbatti agartan kun hospitaala bahee fincaan isaa tuubboodhaan fincaanaa jira jechuudha. Hedduu garaan na bade. Dhalaawee maal taate maal qaama isaa dhiigaa tura deemuuti. Akkuma isin viidiyoo irratti agartan sanuu magaalaa Jijjigaa magaalaa afaan isaa hin beekne keessatti Awwaayyaalamuunis dhabee deemee galuu fayyaa qaamaa hin qabu. Hospitaala ciisuuf waan wallaanamuun hin qabu. Daandii gubbaarra taa'ee ni rakkadhe godaan seenuun dhabe jechuudhaan warra afaan isaa hin beeknetti himata. Hedduu garaan na bade. Osoon afaan Somaalee beekee akkanatti sareen ta'u jechuudhaan booha. Namni afaan inni beekuun itti dhiyaatee maal taate jedhuun tokkolleen hin jiru. Qaama isaarraa dhiigaa turraa dhangalahaa jira. Feestaala fincaanaati karaarra taa'ee bu'aa jira. Silaan afaan kana beekee silaan afaan Somaalee beekee akkana hin ta'u jechuudhaan ija imimmaaniitiin sagalee firaa fi nama isii dhabdee kophaatti hafteen sagalee laaftuu takkaan suuta alagaatti dubbata. Achirraa fuudhuudhaan iddoo inni itti dhalate galchuudhaan wallaansa isaaf taasisuu barbaannam. Namni viidiyoo obboleessa keenya kana garatan keessaa nuqunnamaa isiniin jennam. Obboleessa keenya kana gargaarree mana yaalaa geessinee fuunee maatitti galchinam. Bakka inni jiru warri beeytan warroota viidiyoo kana waraabees itti sheer godhaa isiniin jennam. Obboleessa keenya kana nuuf iyyaafadhaa. Hundi keessanuu sheer godhaam. Viidiyoo kana nama waraabe biraan nuu gahaa. Obboleessa keenya abbaa miskiinaa gara laafeessa obsaa bayaanii wal qunnamsiisuu qabnam. Sheer godhaa. Dirqama namummaa, dirqama lamummaa, dirqama islaamummaa keenya haa baanuu. Isaa fi obsaa bayaan wal qunnamsiisuu haa yaallu isiniin jenna.